Video ke argesi fuula ke argesu waanan si sodaadhuun qabu Yesus karaadha dhugaadha jireenya isaan malee eenyu gara abbaa dhufuu hin danda'u. Dhaggeeffadhu. Hamaa kan hojjetu hundumtuu ila afaan Oromoo sitti dubbachaara. Hamaa kan hojjetu hundumtuu ificha hin jibbaadha. Hojiinsaa akka irratti hin beekamneefidha. Ati dhaggeeffadhu Yesus Kiristoos ila kan isin jibbitanii fi hojii keessantu hamaadhaaf iyyuuti. Hojii keessantu hamaadhaaf isa jibbitan. Beerree amantiin kee. Ilmoo Waaqayyoo tana mana isatti kana mana hundumtuu kan jiru dubbisnee miti Yesuus amantiidha. Kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoositti amanu jechuudha. Hiika isaa siif himaan jira. Hiika isaa hin beektu yoo ta'e dhiisi. Amantiin qabdu naan hin jenne Yesuus Kiristoositti waa'ee namanuuf. Ani amantiin Yesuus Kiristoositti amanee jira. Yesuus amantiidha. Yes, I believe in Jesus. Baga amanteessa kana. Amantiidha garuu Yesuus. Amantiidha Yesuus. Yesuus amantii gararraadha jireenyan. Gararraa ragaadha natti Yesuus amantiidha kan jedhu macaafarraa naa kennuudhaa qabda. Amantiidha oli. Inni amantiidha oli. Amantiidha oli malee amantii mini. Amantiin kiristaanni nama Yesuus Kiristoos hordofu jechuudha. I am a full Christian. Amantiin kiristaana jedhamu biyya lafarra hin jiru mucaa amantaa ta'e macaafarra illee. Kan tamma dubbisaa turteeyo. Amantii kiristaana jedha. Tiksisii dabalu. Maal na dabal targa jira kunuun tokkoffaa Phexrosa furkudha jaa naa baasimi. Hin jiru. Eeshi naa baasi. Kiristaana jedhamu. Naa baasi. Baasi dubbisiiti hin jiru jedhu. Baasi dubbisila. Baasi dubbis tokkoffaa Phexrosa furkudha jaa. Daabachas baasi dubbis. Kana si wajjinani caakkaa keessa deemaa oolaa caakkaadha barkun. Caakkaa jechuu beektamiti waan faayidaa hin qabne. Akkoo naaf hin galle jedhi malee ragaa godhattee qabattee inni ati macaafa qulqulluu yoo akkas ta'e akka wanta inni macaafa hin jirre mucaa duraatiin macaafa keessa hin jiru jechaa turte ishee. Amantiin kiristaana jedhamu hin jiru. Innoo kunoo maqaa namootaaf kenname malee maqaa amantiif kenname miti. Yesuus amantii keessa yoo ta'e cuubamaa jirtamoo cuubamaa jirtooti. Ati Islaama moo kiristaana kun? Ati Islaama moo kiristaana? Ati Islaama moo kiristaana? Ani Islaama miti. Maal reeti? Muslimaan. Ati musliimaa mi? Amantiin koo immoo Islaama. Amantiin kee Islaama. Akkasiidhaa mi? Ani immoo kiristaana amantiin koo isa Yesuus Kiristoositti amanuudha. Ragaan qabdu kootu sadii amantii keessanii maara. Dubbisaa turte. Kootu amantii keessatti ragaan irraa fudhadhu. Tokkoffaa Phexrosa furkudha jaa. Tokkoffaa Phexrosa. Eksiin sii kennan sii dubbisa dur. As baasu malee ta'u. Otuun hin dubbisin hin darbu. As baasu. Bilbila kan biraan qabu na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Yeeshinas sii dubbisa sammuu qoyga. Yeeshi baasi afur kudha jaa. Andanyaa Phexros. Andanyaa Phexros aratti asirraa sibbisa. Andanyaa Phexros. Qas bileek badambi. Yeeshi. Afur kudha jaa mini. Tokkoffaa Phexros boqonnaa afur lakkoofsa kudha jaa. Kiristaana ta'uu isaatiif inni garuu hin yeellayini jedha. Maqaa Kiristoosii waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu jedha. Kudha shanii kee dubbisi. Ol deebii kudha shanii kee dubbisi. Amantaa kiristaana jedhamutu hin jiru. Kun maqaa barattootaaf kennamedha barmucaa. Ati tolu mana namaas akka wanta ani iddoo kana namoonni baay'ee dubbisiisaa turani. Maalaas akka jirtu qoy. Ati maalumaas akka jirtu siif hin galle bara. Mee waan dubbattu adda baafadhu kottu mee waan dubbattu dura. Maaluma dubbachaa akka jirtu siif galaa waan jiru natti hin fakkaatu. Kiristaan jechuun maqaa namaaf kennamedha. Namootatu kiristaanota jedhamani. Kiristaana ta'uu isaatiif jechaa jira kunis iyyeellee hin jedha. Ikkoo kiristaanni maqaa gamtaadhaaf kenname moo nama tokkoof kenname qoy. Kuni maqaa akka yoonkiin maqaa akka paartiiti kun si galee. Ka paartii. Maqaa paartii Na'ibbaa Bilisiginnaa Shanee Abaawoo maal jedhamu malee kun maqaa namaaf kennamedha bara. Akkasii har'aan booda ragaa macaafa qulqulluu fuutee dhiyaatte macaafa keessan keessa hin jiru akkas gaafa jettu namoota macaafa dubbisanii hin beekne hin jedhi malee zim jettee asirratti baate macaafa keessa hin jiru hin jedhin eshi argitee gaafa ragaan sii kennamu amantii kiristaanaa kan jiru naaf fiduu dandeessa ammati. Si argee barbakka ammadiisi kana caala maal dubbattaa maal dubbachaa akka jirtu koo sii galaa hin jiru. Maal jechuudha beektaa? Dhageeffatta. Hin beeku. Kanneen gochuuf deemtaa jedheen. Faannoo na gochuuf deemtaa. Maqaa maali? Maqaa jarattii sanaaf kennamedha jechuudha.
Obboleessa. gochuuf deemtaa. Obboleessa. Badhaadhina gochuuf deemtaa. No. Political is independent of religion. Na dhageesse? Wantoota waan akkasiitu maqaa namootaaf kenname. Na dhaggeeffadhu. Si. Artikilii mootummaa keessatti artikilii keeyyata mootummaan beektaan keeyyata mootummaan beektaan political is independent of religion amantii fi politikaan waliin qabatu ishii dhaabbata of danda'anidha gara siyaasaan seennati kallattiin fi maaltu siyaasatti si geesse kun sila kiristaanaa kan jiru macaafa qulqulluu keessa hin jiru jechaa turte amma gaafa ragaan si dhiyaatu amma muragaan gaafa si dhiyaatu gara siyaasaa namni amantii kiristaanaa as jalaati hundumaa namaa lakkoofsaan gaafannome amantaa kiristaanaa kan jedhamu mucaan kun ragaadhaan fideedhaa jennee yoo nama gaafanne jala kana nam tokko si fiduun nam tokko namni si wajjin jiru hin jiru. Alfoloorik. Fakkeenyaaf mee waan jira qo'eeffatu. Uummanni musliimaa sejjammara kiristaanni kan jedhu hin jira jedhee ragaan abbaayee meeqadha lakkoofsa satamina amantii kee carraanaa fidaana waan ilaali. Carraanaa kennaan jedhe. Ana hojii seenuuf jedha jechuudha nagaan siif ta'u obboleessa. Si argee bakka nagaan siif ta'u. Ani Qur'aan hin fudhadhu Qur'aan irraa naaf hin dhiyeessin tas hin fudhu. Ani Qur'aan hin fudhu. Carraanaa kennaa. Ani Baaybilii carraanaa kennaa. Nagaan siif ta'u ishee. Elaa kana ilaa sirriitti. Elaa nuti sagantaa ilaa fi galee. Hojii seenuuf jedha. Hin deemin amantii keessatti hima. Amantii keessatti hima. Ani hin fudhu ka Qur'aana. Ilaa geeffadhu ilaa Qur'aan akka jedha. Dhugumatti amantii rabbiin biratti qeebalamaan maali jedhe islaama jedhe. Amantii islaamaa kan jedhu nuti of harkaa qabna. Amantii kiristaanaa kan jedhu qabda. Amantii kiristaana kan jedhu qabda. Yoo qabaate dhaggeeffata abbaa caali. Abbaa caali. Tokkoon siif hima. Siloo macaafa keerraan si amansiisa jette. Maaf gara Qur'aanaa deemte amma. Abbaa caali. Amantii keessa maaf gara Qur'aanaa deemte qoy. Amantii keessa guuteeraa jedha. Ilaa galee amantii keessan isiniif guuteeraa jedha. Galee amantiin maalidha? Amantiin islaamadha. Amantiin islaama malee jiru. Bifa kanaatiin amantiin kiristiyaana jedhamu amantii ta'uudhaaf ragaadhaan tunatti hin dhiyeessin. Akkasumas loliin ishee. Simaanyi tokkoffaa ani waan akka nama macaafa qulqulluu fudhatuutti tokkoffaa akka nama macaafa qulqulluu fudhatuutti macaafa qulqulluu akka ragaatti qabattee dhiyaatte tokko jedhi lammaffaa macaafa qulqulluu ragaan gaafa si dhufu hin fudhadhu jette. Sadaffaa waan itti namanin fidde akka ragaatti naaf dhiyeessita. Ani si jammar qaba tasuma ani macaafa kee amaneetanii yeroo ragaa si gaafadhuun. Akkas ta'a namaaf akka ragaatti dhiyeeffatare. Ayidellem. Ani Qur'aana kee ragaa godhe si dhiyeessaa jiruumi. Ati macaafa ragaa goote maanaa dhiyeessiteetti namantu ta'an. Ani ragaa Qur'aana irraa gaafadha. Yesuus jireenya na gaafa. Al takka carraanaa kennaa maal taatan isin? Carraanaa kennaa hundi keessan dhaggeeffadha. Dura amantii isaatti malee akkasitti ta'u kaayii maal maalitti himta? Na dhaggeeffadhu. Gaaffii si gaafadha. Gaaffii gaafadha. Boqonnaa fi maqooykaa. Boqonnaa tasgabboonni wal gaafannaan ariifatina akka jiran. Waliin dhaa jirta abbaa caali sirrii miti ati. Sirrii miti dhaggeeffadha. Isa wagartee deemta eenyu gooftaa akkana. Yesuus jireenya takkanaa obsaa maal taataniif al takka. Qoy kana laalla waan amantii namni islaamaan alatti amantii biraa barbaade jedha. Amantiin islaamaa yeroo jennu bifa kanaatiin kun maqaa namootaa miti. Islaam jechuun maqaa namootaatu hin taane maqaa amantiiti. Amantiin islaama malee hin jiru. Bakka ishi tole keessaa bahi akka kanatti maqaa namootaatu hin taane maqaa namootaatu hin taane maqaa amantii keessanii kiristiyaana jedhamaayi. Keessaa bahi bakka keessaa bahi gaaffii si gaafadha. Siya tokkotti dubbateen jiraatu. Simba Yesuus jireenyaa qoy Simba. Hin bahin gaaffii kana dhaggeeffadha. Waan sitti maa? Amantii kee amma amanarraa barbaada daraana jedhaan deemin. Har'a booda itti macaafa qulqulluu fudhattee akka hin dhiyaanne asirratti ishee kottaa kiristaanonni macaafa keessan dubbisaa jettee akka hin dhiyaanne ishee amma achi waan dhabdeef gara iddoo biraa deemtee gara Qur'aana kee deemtee. Gara Antookiyaa isa fide waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii jira namoota hedduu barsiisaa turan barattoota laa kun barattoonni laa eenyu maqaa eenyuti. Amantiin hin jiru kun barattoonni jalqaba duraaf Antookiyaatti kiristiyaanota amantiitu ta'e kiristaanotan jedhamu kiruuraan jedha kun maqaa dachaadhaan ibsame. Kiristaanota jechuun maal jechuudha? Kiristaanota jechuun maal jechuudha? Dhaggeeffadhu maal ta'u miidhagsitu. Maalan si dhaggeeffadhaa? Baxabbaxaa jirta waan haasaa jirtu iyyuu hin beektu barati. Kiristaanota jedhama amantiin kee kiristaana jedhama.
Dubbiste atu kun ani hawallaalu ti bartoonni jalqaba kiristaanota jedhama maal nama tokko kiristaana jedhama siman Paulos kiristaana jedhame jechaadha moo bartoonni jalqaba kiristaanota jedhama is the plurality of the names of the all of these disciples amma kun ammatu amantii ta'e singili an dubbatama akkasi kiristaanota kan jedhame eenyu barattoota kan jedhame arraanaa kennaa arraanaa barattoota maali akka paartii arraanaaf kennaayi maqaa paartii si akkeessu garuu arraanaaf kennaa Yesuus jireenya irraa cal jedhee gaafiin gaafadha amantiin keedhaa amantiin kee Yihudaa akka ta'e sitti agarsiisa. Manni mana kabajaati taraadhaan haasa'amu yoo ragaa dhiyeeffachuu barbaadde ragaa dhiyeeffatte qofa irratti haasa'i malee haasaa kan biraa tokko iyyuu hin haasa'in. Haasaa wanni abbaan caalii siin jedhan haasaa isaaniitu sii galuu dide yoo ta'e hin beeknu malee fakkeenyaaf muslimtoota jedhee kan mogga'e hordoftoota amantii islaamaati. Hordoftoonni amantii islaamaa muslimtoota jedhamu. Ammoo islaamni immoo singiliidha waan ta'eef singulaariin islaama akkuma jedhame kana kiristaanota kan jedhame hordoftoota kiristaanaa yoo ta'e amantii kiristaanota kan jedhame hordoftoota kiristaanaa yoo ta'e amantichoo maal jedhama maqaansaa? Amantichi maal jedhama kan jedhu si gaafatan amanticha maqaa isaa ragaa dhiyeeffatu ragaa qaba. Filosoofii kedhaabeeti is filosoofii. Isa amma karaa gabaa miutii qabadhu kabajaan haasofnu. Baay'ee dandeessa. Amantii Yesuus amantii Yihudaati. Yihudoota cuubaa ture. Yesuus illee arraanaaf kennaa Yihudaadha. Carraanaaf kennaa. Erga sana Yihudoota carraanaaf illattu carraanaaf kenniin jedhe. Xiqqoo ishee waan Yihudaa kaarranna wajjin haasofta amantiin keessa amantii Yihudaa akka ta'e. Dhaggeeffadhu amma carraanaa laatta yoo ta'e waan nan dubbadu nan dubbadha carraanaa laattu taanaan immoo waluma keessanii hojii. Gaafataa jira bar carraa sii kennee carraa sii kennu maal beektaa? Amantiin keessan akka Yihudaa ta'e na wajjin haasa'uu sii ta'a. Dhaggeeffadhu carraanaa laatta taanaan waa'ee Yesuus Kiristoos wanta gabaabsitee dubbattu tokko iyyuu hin qabdu. Innis immoo jireenya isa ta'e Yesuus Kiristoos dhaggeeffadhu gaa. Na wajjin dubbattu yoo ta'es jaalalaa waliin dubbanna. In dubbattu kan taate ba'uu nan danda'a. Waa'ee Yesuus namni maqaa kaasee jiru amma asirratti. Gurba. Isuma dubbachaa turtan. Isuma dubbachaa turtan. Dhaggeeffadhu gaa maal taate Baacaalii amma dubbattaniitu waan ta'eef ayataa yoo dhaggeeffanne gaarii. Na dhaggeeffadhu. Waa'ee Yesuus natti himiniiti. Waa'ee amantii na wajjin haasoftaa? Waa'ee Yesuus yoomillee dubbachuuf kan inni hin callisneedha. Innis jireenya isa ta'edha. Yesuus karaan dhugaan jireenya isaan malee. Isa booda nutti himta. Rakkoo qabu. Amma waa'ee amantii na wajjin haasoftaa waa'ee jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'udha. Yesuusitti amanuun ala utuu Yesuusitti namani. Eenyu si gaafate kanam? Isuma irratti dubbachaa turtanidha. Namni si gaafate jira waa'ee kanaa? Dubbachaa turtanis. Karaan eenyudha? Eebeluu eenyu inni waan wal gaafanne qabna? Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbisne ammati. Waa'ee isaan mucaan nu geesse malee ani waa'ee amantii keessi wajjin haasaa. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Barsiisa Yihudaa akka ta'e. Yesuus illee Yihudoota akka barate. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate isatti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaatu malee eenyu jireenya bara baraa qabaatu malee abaduun miti kan jedhu sagalee kana hin dubbisne achi. Hin dubbisne. Dubbisteetta mini. Isheen kun marqaa wayii wajjin nyaattee si keessatti haftee ta'inaa laata? Maalan si dhagaa? Na dhaggeeffadhu siin hin jenne cal jedhi taameeti bakka asirra wajjin fixeera. Kabajaadhaan wal kabajna waan ta'eef. Kabajaadhaan maayikii qabadhuutii taa'i. Kabajaadhaan kun. Ilaa dhaggeeffadhu. Waa'ee macaafa qulqulluu seeraanan si gaafadha. Waa'ee Yesuusittis waa'ee macaafa qulqulluuttis akka hin qoos. ሁለት yoo taatu gurra mattii kana qabaachuu qaba namni nama wajjin haasa'uudhaaf. Tasmoo akkasumiti. Akkasii bar kabajaadhaan namni maayikii qabadhu kabajaan namaan jechuun kabajaadha. Bu'ii jechuun kabajaadha. Gassi darbachuun garuu kabajaa wal dhowwuudha. Maayikii abbaan caalis irratti qabuun kabajaa wal dhowwuudha. Akkas jedhee nama naan.
kabajaan maalidha? Abbaan maayikii qabatee yoo barbaade immoo buutuyyuu kabajaadha. Hiriyaa malee deemtee geggeessaa malee galtii jedha Oromoon. Iddoo namaa yeroo dhuftan akka namaa ta'a please. Nama wajjin haasa'u immoo gurra huletti yoo taatu saayizii ishee xiqqoo yoo taatu amman kootii kana yoo taatu waa qabaachuu qabdu. Ani waa'een amantiin haasa'aa jira waa'ee Yesuus haasa'aa jiru. Amantii kiristaana jedhamu jiraa jennaan jiraa hin jiru irratti haasofne. Ergasii mucaadhaan amantiin keessan amantii Yihuudaa akka ta'e Yesuus illee Yihuudotarraa baradha akka jedhe. Yesuus maal jedha? Barsiisota seeraa keessaa Fariisonnis iddoo Muusee bakka Muusee bu'anii ni barsiisu turan jedha. Garuu maal jedha Yesuus illee waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa jedhe. Yihuudoonni kiristaanummaa barsiisuu jedha Isa Khaalid Abdoo hojjettaadha maashaallah. Khaalid maayikii bana dhutuma hojjettu. Wabarakatuh. Assalamu alaikum. Jira dimsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yihuudoonni kiristaanummaa barsiisu. Jirtani akkam? Nagaadha miti akkam? Maal eessaa waan hin jire barsiisu hin jiru kiristaanummaan gaafas hin jiru eessaa barsiisu maal barsiisu sa? Kanaka Yesuus garuu akka jedhani Fariisonni bakka Muusee bu'anii ni barsiisu waan isaan isinitti himan godhaa jedhe. Eegas jedhadha sirritti. Yesuusin hordofu taanaan jarri kun hawaariyyaatti hordofu taanaan waan Fariisonni waan Yihuudoonni himan himuu qabu barachuu qabu. Yesuus illee Yihuudotarraa barataa ture. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:1-8 irratti illee seerri Yihuudotatti kenname kan seerota nabiyyoota durii sun iddoo dhaabaduun qabu hanga lafti ibsamiin badutti jedhe. Amantii kiristaanaa namni gadda biyya amma biyya Islaamaa ta'e biyya Turkii biyya sana keessatti namni isaanii moggaase maqaa namaatti moggaase ta'u maqaa dhaabaati. Maqaa kanaan deemanii amantiin keenya kiristaana jechuun maal jechuudha? Yesuus garuu Maatewos boqonnaa 23:2-4tti barsiisota seeraa kiseera barsiisonni seeraa Fariisonni iddoo Muusee bu'anii ni barsiisu. Waan isaan isinitti himan godhaa. Eegas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan ni dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan jedha. Isaan kanaafuu maalirraa Yihuudotarraa amantii kiristaanaa hin baratamu. Yihuudummaat irraa baratama malee. Kanaaf namni macaafa kanaan bulu seera Yihuudaa utuu hin gatin utuu hin ganin utuu hin haalin seera Yihuudaatti bulee amantii Yihuudaa ta'e hordofu bakka. Kan Yesuus barsiise kanadha. Khaalid dubbaduu yoo boqonnaa qabda ta'e. Ayya ustaz anillee ba'uun deema inshallah hojiirran jira. Akkasidha ustaz maashaallah rabbi sinirraa jaallatu. Yahudoonni kiristaanummaa akkamitti barsiisu maali waaqa keenya iyyuu Yahudaan nu jala ajjeese jedhanii dubbatu miti. Waaqa isaanii iyyuu kan fannise akka isaan dubbatanitti ani Yahudaadha. Kan gurguree kan maallaqa birrii 30tti gurguree fannisiise Yahudota jechuudha. Yahudoonni diina isaaniiti malee fira isaanii miti. Namni diina namaa ta'e tokko immoo waa'ee kan keen barsiisu gaarumina kan keen barsiisu jechuudha. Siif hin dalagu sirratti dalaga malee jechuudha. Kanaafuu Yahudoonni kan barsiisaa turan waa'ee Muuseeti amantaa Muuseeti. Amantaan Muusee immoo Islaama jechuudha. Waaqa tokkicha malee Sillaasee miti. Amantaan Muuseedha. Amantaan Abrahaam, amantaan Daawit, amantaan Salamoon Musliimoota jira jechuudha. Kan jarri barsiisaa turan amantaan isaanii Islaama jechuudha. Waaqa tokkicha barsiisaa turan namni waaqa tokkichaaf abboomamu namni waaqa tokkichaaf ajajamu immoo Musliimoota jechuudha. Kanaafuu isaanii akkasidha waliigalatti. Kiristaanummaan akkuma amma macaafarra jiru kiristaanummaan maqaa namootaati guruppii namootaati. Amma fakkeenyaa nuti warri asirra dalagnu garee shaahadaa jedhamna. Garee shaahadaa jedhamna. Nuti moggaafate garee shaahadaa kan jedhamu kana hin moggaafanne. Isinii gala hin moggaafanne garee shaahadaa jedhamu kana maqaa kana jaallanne jechuudha. Hin moggaafanne. Garuu maqaan garee shaahadaa kunii maqaa garee kanaati. Garuu maqaa amantaati lakki maqaa amantaa miti. Maqaa amantaa miti. Maqaa namootaati malee. Maqaa guruppii kanaati malee maqaa amantaa miti jechuudha. Haaluma kanaan barattoonni yeroo jalqaba walitti qabamanii achitti moggaafamanu yeroo jalqabaatiif maqaa kana kennameef jechuudha. Maqaa kanaan waamaman. Maqaa kanaan beekaman. Sanuyyuu barattoota malee namoota biraan laallatu. Barattoota gaafas moggaafame malee namoota biraan laallatu. Amma fakkeenyaaf maqaan garee shaahadaa jedhamu kuni warra garee shaahadaa keessa hin jirre laallata. Warra shaahadatanii keessa hin jirre laallata. Warra shaahadatanii keessa hin jirre laallatu jechuudha.
Kanaaf haaluma kanaan warri gaafas garee kiristaanota jedhamanii waamamanii barattoota yeroo sanaati jechuudha. Barattoota yeroo sana moggaafamanidha. Eenyuun moggaase sanuyyuu namoota moggaase. Namootatu moggaase. Osoo amantaa ta'e yaa jira keenya amantaan guyyaa keessa namaaf hin moggaafamu guyyaa keessa namni hin bocu. Osuma amantaadha jedhaniiyyuu kiristaanummaan kun amantaadha osuma jedhaniiyyuu amantaa namni guyyaa keessa Yesuusiin booda taa'ee hundeessee jedhaa jiru jarri. Amantaa namni Waaqayyoon hundeesse osoo hin taane amantaa Waaqayyoon uume osoo hin taane amantaa namni wal gahee taa'ee biyya Antookiyaatti wal moggaasee jedhaa jiru jarri. Kun immoo yaadamaasaa namni akkamitti amantaa baafachuu danda'a? Namni akkamitti amantaa uumachuu danda'a? Namni amantaa uumachuu hin danda'u. Amantaa kan uume irratti qabu Rabbi jechuudha. Amantaa irratti kan si uumu Rabbiidha. Amantaa kan si baasu Rabbiidha. Amantaa irra kan si kaa'u Rabbi malee ofii kan keeti guyyaa keessa bakka akka barbaadetti amantaa baafachuu jechuun kun amantaa taphaa jedhama. Osoma amantaadha jenneeyyuu kiristaanummaan amantaadha osoma jenneeyyuu amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaan guyyaa keessa ba'e waan ta'eef. Uummanni achi dura darbee uummata baay'eedha. Isaan maal hordofaa turan? Amantaa kana hordofaan ture jechuudha. Guyyaa keessa dhufe waan ta'eef. Guyyaa keessa dhufe waan ta'eef amantaa kana hordofaan ture jechuudha. Erga guyyaa keessa dhufe immoo amantaa dhugaa ta'uu hin danda'u. Amantaan Rabbii Subhaanahu wa Ta'aalaa guyyaa keessa hin dhufu. Nama garii walakkaatti nama qoodee dhufe walakkaatti nama hambisee isa kaan kiristaana godhee isa kaan waa biraan godhu amantaan Rabbii. Tokkichuma lama sadii miti jechuudha. Guyyaa keessa kan biraan dhufu amantaan Rabbii. Amantaan Rabbii Subhaanahu wa Ta'aalaa namaaf kennu ummata garii achi qoodee dhiisee ummata garii immoo ummata gariidhaaf immoo amantaan baasu. Rabbiin hundaafuu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa amantaa wal qixa kenna jechuudha. Abbaan barbaade ni hordofa, abbaan barbaade ni dhiisa. Abbaan barbaade ni amana, abbaan barbaade ni kafara. Hundayyuu irratti uume Rabbiin. Guyyaa keessa maal ta'a? Irraa abbaan barbaade kafaree, abbaan barbaade irra jiraata jechuudha. Isa kanaafuu osuma kiristaanummaan amantaadha jenneeyyuu amantaa maaliiti? Amantaa kijibaati jechuudha. Osuma amantaadha jenneeyyuu amantaa kijibaati. Maaliif jennaan guyyaa keessa khallaqame guyyaa keessa uumame waan. Isa kan akkasitti qabadhaa jechuu barbaada inshallah an bahuu deema hojiirra jira Khalid nuzurudummaan illee jiran bahuu deema inshallah wajjinaa seeshi irran turwa hojiirra jira wajjinaa seeshi wal keessa jira waan ta'eef waan ana wajjinaa sanatu saani asee waan nagaafatu saan gaafadhu akkas inshallah dhifama bacaa dhibaa ufane hojiirra jira salaamu alaikum Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru waan hin jirre haasa'u ijoolleen akkasumatti namarraa dhaga'aniiti. Yesuus kan inni baradhaa jedhe Yihuudoota irraati. Yihuudoonni waan fedheefu amantii kiristaanaan barsiisanii Sillaasee illee beeku Yihuudaan. Akka Waalaikum assalam warahmatullahi. Yihuudaan Sillaasee beektu Abbaa Caali. Silaaseedhaan illee waliin galan. Isaan waaqa tokko jedhanii yaa waaqa tokko walii galaa jedhu. Malee afuura qulqulluu Waaqayyo jechuu ilmi Waaqayyo jechuu waan kana Yihuudoota irraa baradhaa yeroo jedhu maala baratan? Abbaa Caali. Barsiisaa fi seera Yihuudoota dhiiguun dhufne hamma dhumaatti wajji isatti fufsiisuun dhufe jedha. Kanaaf Sillaasee ilma abbaa afuura qulqulluu waan jedhamu barsiisa Yesuus illee miti. Baaba maal jettee gaaddis guud kan jettu akkam fayyaadha. Waan amma Khalid asa irratti ni waa gaafinatti ta'e Islaamummaan amantaa miti amantaan kiristaanummaan amantaa sirrii miti jedhe isa akkas jedhu quraanarraa ragaanaa laattu. Eenyuuf illee beekamtiin kennu amantee ati lafaa tolfattee fiddes kan duriis kan ammas ta'e addunyaa kanarraa religion kantiin wanti jedhamu amantaa 10,120 wayii jira kan mootummaan beekuu fi kan mootummaan biyya lafaa hin beekne kan mootummaan beekamtii kenneefii jiru amantaa 4,000 oltu jira. Amantaan kun hundu quraan irratti sobadha. Amantaan kun hundu amantaa islaamaa malee walii galla ragaadhaan immoo ni jira yoo jette immoo kitaabatti amanurraa namni kam waaqeffataa illee kitaaba qabaate kitaaba amanurraa ummanni kiristaana ofiin jirullee amantiin kun kiristaana jechuudhaaf macaafatti amanurraa Yihuudoonni illee hundumtuu kitaabuma qaburraayyuu amantiin koo kana jedhee ibsachuu waan hin dandeenyeef amantaadha jedhamuudhaaf hamlee godhatee namni haasa'uu hin danda'u. Amma ani kamiifillee beekamtiin kenna. Amma ani gara keessatti akka nufutti gara islaamummaa akka nufutti amantii islaamummaa akka furutti amantiin kiristaanaa sobaa kan jedhu quraanarraa baasii natti agarsiisi.
jira waan jiru tokkoon soba jedhu miti waan jiru tokkoon kun sirrii miti miti waan hin jirre dhabar akka ilaal nisbaa quraana biratti waan hin jirre tokkoon waan jiruun lakki kun sirrii miti jetta sidumti isaa waan hin argamne tokkoon sobaa dhugaa irratti madaalirra fiduudhaaf wanti sun jalqaba argamuu qaba bar. Waanuma hin argamneedha kan jedhu quraanuma irraa naa kennish. Amantaan kiristaanaa waan hin argamneedha kan jedhu. Amantaan hundumtuus amantaan quraana biratti jecha rabbiin amantii dhugaa biratti jechuudha. Sobaadha amantiin hundumtuu jechuudha. Islaamummaan soba jechuudha. Islaamummaan soba. Ayyee. Islaamummaan soba jechuudha. Islaamummaan soba. Haatama fakkeenyaaf waan siin jedhu karaa gabaabaa waan siin jedhu tokko jira. Na dhageessaa? Dhagaan jira. Amantii Islaamaa malee lakki amantiin biraa ni jira jechuudhaaf ragaa fiduu dandeessaa jiraachuu isaatiif. Amantii Islaamaa malee amantiin biraa hin jiru kan jedhu ati ragaa naa fidi. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات يا رب بوسا نتنجراني سنسنجري نتنجراني Gerar yoo barbaadde amantii keetiin ani siin dhaggeeffadhaashi afaan barbaaddeen. Okay? Biratti kun dantaa miti. Oo barbaadde afaan Giriikiitiin ni dandeessa taanaan afaan of gabaabsitanii afaan of hiitanii abbootiin keessan duraa afaan sin hidhanii kaanii nu warra afaan qabuun afaan nurraa qabadhaa jechuun aadmaleedha. Yoo barbaadde afaan Yesuus dubbatuun afaan Aramaayikiin kottuu natti himi ani siin dhaggeeffadhaashi. Kabajaa qabna nuti afaan addunyaarraa afaan kamillaa namni amantii rabbiin jaallate islaama dhiisee kan biraa filate rabbiin isarraa hin qeebalu inni akhiraatti ibidda seenuudhaan warra mataa ofii kisaaran irraa ta'a jedha amantii islaamaa malee. Maalirraa naa dubbifte kana? Quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 80 maannu lakkoofsa 85. Addunyaan kun hundi isaayyuu quraanumatti amanaa? Ati waan itti amantu qabdaa? Waan itti amantu irraati amantiin kiristaanaa amantiidha kan jedhu naafidi. Moota falfalaa irraa waraabame kan jedhu immoo isa kamire jechumarraa? Kan jedhu warra akka keetii fi sii fi garee keetu jedha warra sanaaf immoo abiddan qopheessee jee rabbiin. Quraanumatti akkas jedha nu miti kan akkas jedhu obboleessa ko. Abjuulaa qamaadha jedha. Falfala waraabameedha jedha. Abjuulaa qamaadha jedha obboleessa ana miti kan jedhu. Na dhaggeeffadhu kaa. Utuu quraana irra hin jiru ta'e jecha akka jedhamu akkasitti nutti hin himamne ta'e warri kana dura darbe garee waliidin mugiirafaa kana dura akkasiin jechuu isaa nutti hin himne ta'e dhaloonni ganaa dhufu mucaan maqaa bareedaa moggaafatee akkas jedhu kun ganaa waan inni jedhuuf jiru sila utuu rabbi nutti hin himne ta'e keessaa fuunee beennare waan ati jechuuf jirtu gana qaxxaa jenereeshiniin jalloonni gareen waliid ilma mugiiraatii fi gareen abii jahalfaa gareen firaawunotaa faa waan isaan jechuu jiranii fi waan isaan jedhanii darban rabbiin nutti hime quraana keessatti alhamdulillah. Quraanata akka jedha bar ana miti kan akka jedhe quraanata akka jedha bar akka baasnee suura torbatamii afur lakkoofsa 74 jiru quraana nutti hime nuun. Aki baasii suura 74 lakkoofsa 74 abjuulaa qamaadha jedha nama falfalaarraa waraabameedha warra ziirii hojjetan. Maarree kunoo sitti maan jira. Akka takkas jettu gana akka takkas jettu waan jiruuf ati waa gana dhufte akkati jechuudhaaf jirtu waan beekuuf rabbiin nutti hime of dura qophoofnee jirra bar warra akka jedhu ofirraa eegaa. Suuraa 74 lakkoofsa 24 dhaqi baasi. Nutti agarsiisi iddoo akka jedhu quraanni falfalarraa waraabame bakka jedhu baasi nutti agarsiisi. Baasi kaakunoo baasi siin jedhaan jira lakkoofsa asitti maan jira baasi. Bakka argite sanaati nutti agarsiisi baasiiti maal taate. Abbo maal taate sitti maan jira inni baaftu ati baaftee dubbiftu wajjin dubbifnaati suura 74 lakkoofsa 24 siin jedhe. Argitee jirta miti ati quraanarraa bakka akka jedhu ofii keetii argitee jirta miti. Eeyyaan mana bukkeen jiru quraanni na bukkeen jiru mana irraa dubbistee jirta miti ati dubbistee jirta miti ati. Maal jedha jette meera deebi ammas.
falfalarra ka waraabamedha edha abjuulaa qamaadha surri diddamii tokko lakkoofsishan immoo abjuulaa qamaadha quraanni kuni falfalarra ka waraabamedha jedha akkuma tamma jette kana jedha miti baasi dubbisi ka maal taateti ustaaza baasa tagarsiisa amma baasa tagarsiisa yoo nakkati jedhaan jira jette maal goota amma moo maal taate buleessa ko maal taate tole siifa baasa soba kee doggole qoy qabdi wala salaasiti Monderesa buufte imbu'e injiroo mana miti bara kawaruuti gawaa qawuma jara musika baay'ee galeeni nama akkasii kana bara deebisi ni torkiisaatu waasi deebisi ni torkiisa ta'uu beektaa Odeetara sii kennuun deebistaa? Mucaa Yesuus. Odeetara sii kennuun deebistaa? Inni torkiin isaan hojjetu dhugaadha. Torkiin isaan hojjetu. Ada eeguma gadi bu'eetti barreessee kee mucaa Yesuusitti neetworkii kiyyan na darbate jedhee. Ogguu kam si barreessee kee mucatti? Ishee anaaf achuma naaf ibsa ishee anillee nin qaba kunuuf bira. Yoo atargitee beektaa waan ni jirsan quraanni abjuulaa qamaadha waan jedhu argitee taate argeera iyyee usmee minatti agarsiisime sitti agarsiisu garuu siif dubbisa dubbisi Suura 74 lakkoofsa 24 irraa Afuftu duwwaa. Ni dhagahama miti? Muitii manatti afuftu duwwaa nuun jedhii tokko keessa teessi. Koyaan akka afuftuu taane walii wajjin haasofna. Ayi kaamera kana. Astaghfirullah. Bisa ini apa jadi? Nagisu. Ustaz Muhammad. Namitti mana arti namu ti berade. Ustaz rubada ujratan. Dubbis naga mati. Torbatame afur. Quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame. Torbatame afur meeqa dubbisaat? 24 hayata 56. Maanaa softaati. Hayata 56 surah 20 Ela dhaggeeffatu hayata 56 surah 74 lakkoofsa 24 lakkoofsa 24 Quraanni dubbis qabe maal jedha Quraanni kuni falfal ni jedhe Quraanni kuni falfala nama biraa irraa dhufedha ni jedhe eenyu ni jedhu akkas Abbaa jedhe ati natti mikaa'ani maalam beekari sana hubachuu dhabeetti amma gurbaa wanti ni jedhaa ture inni sila as keessaa batti godhataa ture jechuudha. Quraanni kuni falfala nama biraarraa waraabamedha jedhe argitee akkas jedhe ofii isaatii akkas jedhe garuu quraanarraa akkana miti kan inni jedhaa jiru jalqabuma maal jedhaa jira ni jedhe siin jedhaa jira sii galee ni jedhe waan warroonni quraana kanatti kafaran warroonni quraana kana morman jedhaniyyuu rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti himaa jira. Meerree waan namni jedhaan jiru asirratti. Mee itti fufii dubbisi mee itti fufii dubbisi ammas. Yookaan ammoo gara duddubaatti deebiitii dubbisi. Yookaan ammoo fuulduratti itti fufii dubbisi. Sii galaati. Kuni jecha namaa
kuni jecha nama malee hin taane. Eeshi akkana jedhe ammas kun jecha nama malee waan biraan taane jedhe tole achi ka'ee hoo. Achi ka'ee jedhe itti fufi. isa seensifnaa. Seensifnu jirra. Ilal namticha Qur'aanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhe kana saqariin isa seensifna jedhe Rabbiin. Yoom gaafa ni du'e qiyaamaa jechuudha tole. Itti fufi. Saqar maal akka ta'e maaltu si barsiise? Ilal saqariin beektaa Nabi Muhammaditti dubbataa jira bar Nabi Muhammadiin iyyuu saqar maal akka ta'e maaltu si beeksise beektaa saqariin jedheen tole. Foon hin biftu lafees hin iftu. Akkasi saqar kuni foon namarratti hin biftu lafee illee hin dhiistuu jedhe. Iseen maali abidda jahannam jechuudha abidda nama gubu jechuudha. Ishi gogaas gubduudha jedha. An kan jedhaa jiru eenyutu dubbachaa jiramu akkam nama galuu didare. Qoy ammasiif hin galchaa kala sirriitti si hubachiisaati sirriitti na dhaggeeffadhu. Eessarraa kaaseen si ibsa beektaa? lakkoofsa 11 kaasee tan si ibsa. Lakkoofsa 11 kaasee maal jedhaa? ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا ربي تكسر أجر نما أني قبائس أومي وجه ولتنا ديسي جد ربي نما أن قبائس أومي وجه ولتنا ديسي وجعلت له مالا ممدودا جتوني كان قبيني بل إساف كن يوم كان قبيني با إساف كن وبنين شهودا جتون ilmaan dhiiraa kayiroonni taa'u isa bira taa'a yeroonni ka'u isaa wajjin deema ilmaan dhiiraa babbareedaa qaban namtichi sirriitti bal'inaan dubbatamee jira Waliid bin Mughiiraa jedhama maqaansa wama hattu lahu tamhiidaa jechuuni kanin isaa bal'isu wala kun ustaaziin illee bananii jiru thumma yatma'u an aziid ergasii akkan isaaf dabalu kan barbaadu namtichi sun kallaa innahu kaana li aayaatinaa aniidaa kanuma wajjin inni immoo harorgamu namtichi kuni inni keeyyattoota keenya mormaa keeyyattoota quraanaa jechuudha sa'urhiquhu sa'uuda dhugumatti ganaa rakkoo guddaattan isa dirqaa jedhe Rabbiin ganaa rakkooti isa galchuudhaaf hin ta'a jedhe maaliif sababni namtichi kun akka jedhamaa jiru jennaan innahu fakkara wa qaddar inni xiinxalee tilmaamee faqutila kayfa qaddar namtichi kun mee abaarame akkamatti tilmaame akkasitti thumma qutila kayfa qaddar ergasii abaarame akkamatti tilmaama akkasii tilmaame thumma nadhar ergasii ilaale thumma abasa wa basar ergasii fuula guure namtichi quraana jibbaadhaaf jecha thumma adbara wastakbar ergasii garagale boone faqaala in hadha illa sihru yusar ilaal ni jedhe quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabamedha jedhe Entu Waliidichi kun jechuun Waliid bin Mughiiraa jedhama namtichi kun. Munziru amma nagadee jira. Waan namichi kun jedhee waan inni jedhee Rabbitu quraana keessatti itti hime. Nabi Muhammaditti dubbataa jira Rabbitu yoo Nabi Muhammaditti dubbataa jira. Namtichi diina Nabi Muhammad ture xalaata Nabi Muhammad ture maal godha taa'ee yeroo isaan quraana kana barsiisan yeroo isaan quraana kana sahaabota irratti dubbisanu quraanni kun falfala nama biraarraa waraabameera. Quraanni kun maarreedha. Nabi Muhammad akkana jedhetu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akka isaan ergaa isaanii kana uummatatti hin geessineef akkas jedha. Achumaan Rabbiin sodaachisa namticha kana waan sodaachisu waan ganaa qiyaamaatti isa eeggatu akhiraatti isa eeggatu gaafa itti maal jedhe namticha kana ganaa saqar waan jedhamuun isa seensisuudha yaa Muhammad saqar jechuun mooti beektaa jedhee nabiyyitti dubbate saqar jechuun ibidda akkasitti nama gubduudha ibidda akkasitti jedhee Rabbiin Nabi Muhammaditti dubbate isa iyyuu maal godhu obboloonni kiristaanaa warri saqar jechuun sammuu isaanii fageessanii yaaduu hin dandeenye idduma tokko akka reessa akka ruumichaa idduma tokko xophiranii si gadi bu'anii kitaaba kan walitti lakkoofsa walii kennan argitamti akka jedhatti dhufanii rakkatan lakkoofsa walii kennanii quraana suuraan manaa keessatti akkana jedha suuraan manaa keessatti akkana jedha maal jedhaa yoo ati jette sitti himan baasii dubbisi kaati jedhu quraana abjuulaa qamaana jedhaatii qabadhuu lakkoofsa manaarraa walitti himu dubbisanii miti labar ammoo soo dubbistee jalqaba isaa booda isaa quraanni kun eenyuun jedhaa jira waa'ee ilaal isaa iyyuu irraa kutu jecha kana irraa kutu ilaal hin jedhee isa jedhu irraa kutee maal jedha quraanni falfala nama biraarraa waraabameedha jedhaa jedha. Amma takka baaftee dubbetti mucaa Yesuus. Mee Rabbii jedhe quraanni falfala nama biraarraa waraabameedha jedhee isatti barreeffamee jira. Hin jedhe ilaal hin jedhe isa jedhu irraa kutan.
Kun immoo akkasitti dhugaalee nama barsiisuu hin dandeessu. Akkasitti amantii keenya nama fudhachiisuu hin dandeessu. Dhugumatti quraana kana keessa wanti quraana kana mamsiisu yookaan quraana kana shakkisiisu kan jiraatu yoo ta'e wanta quraana sanarra jiru guutuusa isa afaan oromootiin tiraansileet ta'ee jiru sanas guutuusa dubbisteetu maal goota quraanni kun dogongoraa jettee nama hubachiisuu danda'u qabda. Malee irraa kuttee irraa dabaltee yoo fiddee jettee nama sirra dubbisutu moo jira sii galee nama sirra dubbisutu jira namni sirra dubbisu immoo quraana irratti kijibeeyyuu jedhee si salphisa. Sana dhiisi bakka waan namni dubbate jedha jettawante. Amma suuraa 42 lakkoofsa 7 fidime. Dubbisi. Ana bira jira si dubbisa. Suuraa 42 lakkoofsa 7 irratti waa'ee quraanni kun warra makkaa qofaaf akka bu'ee dubbata. Warra naannoo makkaa fi akka jedhu akka warra haadhoo magaalaa makkaa fi warra moggaa ishee sodaachiftee guyyaa walgahii kana shakkii hin qabnes akka diniintuuf quraana afaan arabaa gaarii gara keetti buufnee jira. Jechuun asirratti quraanni warra makkaa fi naannoo ishee qofaaf akka jedhu. Kasir wakadhalika awxaynaa ilayka qur'aanan carabiyyan jedha. Qur'aana arabiffaan dubbifamaa ta'e gama keetti buusne litundira ummal quraa jechuun akkati dinniintuuf yookaan akkati sodaachiftuuf yookaan ammoo akkati gorsituuf. Ummal quraa jechuun haadhoo jechuun ummii jechuun haadha jechuu kana jechuun makkaadhaan jedhama. Ummal quraallee ni jedhamti, bakkaallee ni jedhamti, makkaallee ni jedhamti, maqaa biyyaati. Makkaa fi waman hawlahaa jechuun warra moggaa makkaatti argaman yookaan naannoo makkaatti argaman. Warra naannoo makkaatti argaman jechuun addunyaa guutuu jechuudha. Addunyaa guutuu jechuudha. Bakka quraanitti bu'e kana maal godhe akka wiirtuu aalamaa godheetu waan naannoo makkaatti argamu hundallee jedhe. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه أقسم قيا والجهيس عن قيا كيا مثلا لك صداع شفتوا فريق في الجنة وفريق في السير مكة لك ورا مكة لك قرصتو ورا نانو مكة لك قرصتو جد ورا ما نانو مكة جتون إنيو أكتا إيه قرآن كيسة كي يتوتا قرآن كيسة بكبا يتدب تجرا فكين يفسران بيا يفرت تلالتين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جل عالم قوتو أكتا قرصتو جل أسمى الرتي كي يتكن الرتي تفسيري ومن حولها جتشو تفسيري كو أفانا ربفات بلسيقا فيكو ومن حولها جتشوني قوتو الدنيا جتشو جريتو سيهيكا كنفا أبلوني كريستانا كنفا قبطاني مال جرو مكة قفا قرآن إرقامي جرو مكة قفا قرآن إرقام لكي وما أرسلناك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا جدا سورة فرقان كيستي عالمهن فكت دينينا تاتو في جدا مكة دبتنا نوسي دبتشون الدنيا قوتو دبتشون أمالي ورا مكة قفاف جتشو متي قفاف جنة ورا مكة قفا جننو ومن حولها جدا وان تيلا أكسي أصوبان تلال تجتي مال سين جدا بيتي لال أما كنا مفاكا تفسيري أفانا ربي فمال جدا ومن حولها جنة يعني قرى الأرض كلها جدا قرى الأرض كلها لال جند لفت دتشي كان الرجل هندجر حولها جتشون ورنا النوس جتشوني ورا دتشي الرجل هندجر راجل كي يتوني قرآن هدو تجر كان سريتي سيبس أنا هو رمك أفهم دي إيش إدا نانو مكة جتشوني بيهوندا إدا تأتي يسوع كريستوسي إسرائيل كوفا في الجميع جتامي يسوع مو كافا الجميع سنتي وانجيل كنا ديماتي بيهوندا كيمو أجا عندنا لفاتي لللباجة إسنيمو أكذب جمزة إسرائيل كوفا جتا كنا كمري لكي إساتيو واتيوس كريشن ديقدمي أفريرتي ورا أكا أولو تاقى من إسرائيلي بدن دواد أف مالي نرقم نيجر دواد أف مالي إنرقم نيجر أكا نجر إرمون جنن نماتي وسرتي جديرة قرومو جديرة إسا جديرة وانجيلا مودي ماتي أكا هندار لفاتي دي ماتي إتما أكنا مي أمان إتجرار jechuun
Andaara lafaa jechuun warruma Israa'elootatti jechuudha ka. Israa'eloota warra Israa'eloota bakka jiraatanii jara duwwaatti lallabamaa jechuudha. Warra mana Israa'elii badan duwwaa jara bichaatti lallabamaa jechuudha. Akkas jechuudha bar. Maaliif biyya hunda jechuudha bar. Dhuma biyya hundaa jechuun miti bar. Yoo akkasitti fudhatte illee yoo jarri andaara lafaa jiraatan jedhan jaruma bichaatti himama. Maaliif jenna Yesuus Kiristoos duwwaadhaaf jedhe. Afaan keenya keessatti duwwaadhaaf jechuun maal fayyada? Maal jetti? Jechi duwwaadhaaf jedhu afaan keenya keessatti maal fayyada? Ishi Israa'el duwwaadhaaf ergame haa jennu ishi. Garuu maaliif? Natti mika afaan keenya keessatti maal fayyada? Duwwaadhaaf gaafa jennu maal fayyada? Duwwaadhaaf jechuun akkasuma kan maaliree duwwaadhaaf jechuun bichaa jechuun qofaaf jechuudha miti? Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani warra akka hoolotaa mana Israa'elii badan qofaaf yookaan duwwaadhaaf malee ilaal hin ergamne jedhe chiika immoo hin ergamne jedhe. Ishi maal goota? Eega Yesuus Kiristoos akka jedhee jala sararee dubbatee jedhee maal jettaan ati waa Yesuus Kiristoos jedhe kana maal jettaan? Ishi inni Israa'el qofaaf ergame. Israa'el qofaaf ergame isin maaliif tamatti ture ergamaa Rabbii jettanii? Yesuusitti moo? Rabbitu nu ajaje ka Rabbitu itti amanaa inni ergamaa Rabbii ta'uu dhugoomsaa jedhe malee addunyaadhaaf ergame osoo hin taane yookaan nuuf ergame osoo hin taane inni ergamaa Rabbii akka inni ta'e ragaa bahuu fi qofa dirqamni kan keenya jechuudha. Ati Yesuus kun ergamaa Rabbii ta'uu isaa ragaan baatu taanaan muslima ta'uu hin dandeessu. Sigalee? Mujatti. Amma fakkeenyaaf mucaa Yesuus. Sagaleen kun sitti dhaga'amaa jira? Hin dhaga'ama. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos koo waanuma tamma jettu irrattu jechuudha waan deemaati macaafa barsiisaa jechuu irratti Yesuus Kiristoos yeroo dubbataa ture yeroo bartoota isaa ergaa ture fakkeenyaaf akka wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti dubbatamee jiru Yesuus Kiristoos warra 12 sana gaafa ergu jechuudha bartoota isaa 12 gaafa ergu karaa saba Waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorinaa jedheen mandara warra Samaariyaa tokko illee hin lixinaa jedheen ilaal. Mandara warra Samaariyaa isin geessu tokko illee lixinaa jedheen. Kanaamanna gara warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan dhaqaa'ii jedheen. Ishi maal goota? Yesuus Kiristoos bartoota isaa yeroo barsiisu akkas yeroo ofii isaatii dubbatu an Israa'eloota duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhe. Kanaafuu dirqama nuti fuunee Yesuus Kiristoos addunyaa guutuutti ergame yoo jenne Yesuus Kiristoos irra cubbuu kaa'uudha ta'a. Maaliif jennaan afaan Oromoo ifa galaadha Yesuus Kiristoos dubbataa jira waan ta'eedhaaf jenneetu akkasitti dubbachaa jira nuti. Waliigallee sitti barreessiti moo namatu maaliif baddaa tachi? Haa ta'u waan sila jette irratti suni xiqqoo siin agaluu didaaree jira. Isa kan quraanarraa. Inni kun sigalee lamti? Isa kan quraanarraa waan namni yookiin namni quraanaan hin bulle jedhe tokko Rabbi akkamitti eenyutti dubbatani? Akkasiin jedhaara. Nabi Muhammad itti dubbatamaa jira bara. Nabi Muhammadiin iyyuu jalqabumarraa kaase Rabbiin gaafa dubbatu keeyyata quraanaa sana osoo itti deebitee ilaaltee Rabbiin dharnii waman khalaqtu wahiidaa jedhe miti. Anaa fi naman kophaa kiyya isa uume san walitti nu dhiisati jedhe Rabbiin. Inni eenyu Waliid bin Mughiiraa jedhama namtichi. Wajaaltu lahu maalan mamduudaa jedhe. Qabeenya baay'ee kan isaaf kenne abbaa qabeenyaa biyya sanaa ture abbaa qabeenyaa Arabootaa ture inni
وبنين شهودا جد دبتاتشي أكسوما إلمان إيرا قب إلمان إيرا كان لنا متعدد جدًا إنك شنا قد بيته ويادو ما سنفا غافك يا ما سنفا ملائكة كسيتو أبدا ربي إيغو ملائكة كسيتو وارديو تاني بدا جهنم رجل جرمي غافا إمامو إجولي كو كما جري فاتين نادة تلنم تيجي دوري جدا نما جلتا دانغا دربار سيغالي قرآن كان مهيرون محمد صلى الله عليه وسلم دبسنو تائتين تلا قرآن والغاني سينا كيسة كتاب سيرا رتبال إنان دبتا ميجرا والغاني تاني مريتو أكنا مني قرآن كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نجيف أن قرآن كان مال جتشو كمنا قرآن كو ولا لودا جتشو كمنا قرآن كوني فلفل جتشو كمنا قرآن كوني أودودوري جتشو كمنا جراني كسيتين تاني مريتو نموت يروسنا ذورائي جراني جري nama yaada nuu kennuu danda'u jedhanii namoota jarri qaban keessaa tokko Waliid bin Mugiiraa kan. Waliid bin Mugiiraa kana fa'aa wajjiniin muntadayaata qaban jarri bootaa waatti mari'atan addaraasha qaban. Haasaa isaa kana fudhatan gaafa sanallee haasaan irra wayyaadha. Quraana kana ittiin dura dhaabbachuudhaaf quraana kana akka namni Muhammad irraan dhageenye gochuudhaaf jechi nu fayyadu kanaa jedhan. Kami jennaani jecha ni xiinxalee taa'ee gamaggamee jedha. Innahu fakkara waqaddar jedhe miti. Inni nilaale ni xiinxalee eegana maal godhe ni murteesse quraanni kun maaloodha jedhee falfala nama biraarraa waraabameedha haa jennu jedhe sii galee falfala nama biraarraa waraabameedha haa jennu jedheetu akkasitti murteesse kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala faqutila kayfa qaddar abaarame abaarsi kiyya isarra jiraatee jira akkamumatti akkasidha jecha kootiin jedhe rabbiin akkamitti quraana kanaaf falfala nama biraarraa waraabameedha jedhe ilaal namticha kana ganaan saqariin seensisaa jedhe saqar jechuun mobeettaa yaa Muhammad jedhe rabbiin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saqar jechuun laa tubqii walaa tadhar ilaal qaama gar tokko gubdee gar tokko kan dhiiftu miti saqar jechuun foon gubdee lafee kan dhiiftu miti saqar jechuun ibidda nama waadu ibidda jabaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala يشوي الوجوه جرمتي إبدا دعاتي إبدا اللي قافة دبته بشان جري إبدا كيسة تقافة بشان نو كنا هن إبون نجدا نو بشانك كميت بشان جرا روح بشان يوجد فولا سنتي بوتا تاني جدا نقول يوجد نجدا فولا أفيد باس ربين وانجنا فول دولا كانت تجرو جو وانا متى كنا قبا أجرو نمتى حاسة ربي كنا كجيب سيسي وسوچ الراني ساني كنا بيجرو يو قرآن نكون كجيبة جتني جتن قرآن نكون صوبة جتني جتن أكسيت قرآن تيسانين الرفسناتي ميفكي قرآن كنا في داعي جد ربين شراك النيف إدل كان كلي سدو إدل كان دبتان تور فكي قرآن كنا في دا بقولنا قرآن في داعي جد ربين شراك النيف فكي قرآن كنا في دولة دبان مال جرو كشنا راب جرانيتيو لو نشاء لقلنا مثل هذا وصوفين نس فكي قرآن كنا كوجتشون دندن يامي جد جدا كاركو مالك ما مفكي قرآن كنا في دا جري عربوت أفان ربا بيكني ولا لو كنا منا ولا لو رجزسا ولا لو ديرا ولا لو غبابا بكا منا ولا لو نرتد أبتو هند ساسرت بيكو قرآن ولا لو رجتني فكي قرآن كنا في دا جدين هند دبني فكي قرآن كنا ربين أجد وفيك هي يتتوقع تقول شوف كي يتتوقع شو مال جتور كي يتتوقع جتوني إنه فكر وقدر جتور ما كان فكاته توكتي ما كان في داجر ربين أشوما كي يتتوقع اللي في دودة أبني ربين دل سوكود داجر سنة رتدل أنا سيقله مالي في قرآن جتة كلنا ميتوقع فكي سافرون دندني قرآن وان أما تأجرو في وان كان دور تأجر بي وان جنا فول دور تتأود أجرو نمتيمو حاسا ربيتين غافا فالفلا جدامو دبين كو دبيو الفاتار كنافو قريتشي نميشا كنا مال توقبا كنافو دوان نميشا كنا مال توقبا قريتشي إساف قباي كتادا كسيتي أبدا كاما ساقوبو أبدا كنا نقبي سجدي ربي نبي محمد التميجي چو أما يفسيتا يرا akkati jette kana osoo quraanna kan oromoo sirriitti jiran nama dubbisee ma bareedaadha yoo akka jette kana ta'e okay waan namichi sun jedhee rabbii quraana kana beekta quraana kanatti tokkollee itti dabaluun jiru garuu ati wanti itti gochuu qabdu akka yoo waa baruu barbaadda ta'e akkan jalqabarratti sitti akkaataa jirri quraanni abjuulaa qamara jedha bakka akkanaatti lakkoofsa kennan osoo hin taane maal goota hin dubbista quraana sana injede jedha bar injede usonni jedhu maal jedha quraanni abjuulaa akka tamma jette kana jedhaa jennaan dhiisee bakka miti
akkatamati jette kana jedha hin jedhu ka hin jedhe jedhaara malee osoo quraanni kun abjuulaa qamaara jedhe rabbitu quraana kana buusee keetti quraanni kun falfalana biraarraa waraabamedha jedhe rabbitu nutti maala sila lakki waan namni jedhe iyyuu quraana kanaan akkana jedheetu iyyuu rabbiin nutti himaa jira. رب سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للبشر قرآن يكون نما في قرص ماله فالفلنا برا ورابا ميتي جريتو كسيت ربين لفكا إبسا جيتشو تولي دبر دبر مجتي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بلتا نجا كيساني؟ نجا دورجي. سير الحمد لله. ما أمة فولا ناقو جيسا تتوكي كوري سودا نجا لافته. نبت يادي. فولو. دولا. أمني كيني فولو نمان غدو دان أستاذ أول. أمني كيني فولو سين غدو. لايكي سين غدو. أولو ما هتاي برا. أمني برا. شيء مدران يتوري نجا فتن. Follow goda. Ummanni bira wal jajjabeessa like goda follow goda. Osootti ni min taaptaabii copy linki sa'aatii tokko gidduutti miliyoona tokko galcha. Ummata keenya kana dadhabne ummata afaan Oromoo haasa'u kana jedhani ustaaza wal. Afuran qabdoodha waan isaan beeku. Deebitee waaqayyo gaarii kan jettu. Eeyyee dhufeera maali silasi sintuna buuse malee kon hin deemne. Sintuna buuse? Ani hin deemne. Aha, sila si buusnee amma immoo ol si deebisnaa? Maal kunuun agartuu ta'e ijoollee makeessa ilaali kaa biloo godhaa jedhu waa nama barsiisuu miti isinii maali suutee ta'e nama barsiiftanii ani isin arrabsuu seenaan jiru maal taatan isin? Jechuun inaaru beettee ati gaafate quraana irratti akka jibdu inaaru si galee? Maaliif hartaate kooyyoon ilaalu wanti dubbachaa turte waan sirrii miti ka waan sirrii miti bar maala waan dubbisanii si gaafadhe malee kootti dabalee ofii kooti waan dubbanne waan jiru ka quraana irra kun dhaqnee dhabne bar mucattii sana wajjin kunoo mucaa kana wajjin dubbisaa turre dhaqnee dhabne bar quraanni kuni falfala irraa waraabamedha hin jedhu dubbisnee bar dubbisnee bira deebisnee bar maal jedhare akkasin jedhu akkati jette sana hin jedhu quraana irraa sin jedhe maal jedha shiinaaf ibsi ni jedhe namatiyyuu waan namni quraana kanaan jedhe dubbata malee rabbitu quraanni kun falfalana biraarraa waraabame jedha miti achirra ati immoo akkamitti nutti maa turte akka waan rabbiin quraana keessatti quraanni kun falfalana biraarraa waraabamedha jedhee dubbateetti dubbatte sababni isaa jecha silaa itti guutamee dubbifamuudhaa qabu irraa kuttee dubbiste ati. Silaa itti guutamee dubbifamuudhaa qabu irraa kuttee dubbiste. Qura'aanas ta'ee macaafa yeroo nama barsiifnu yeroo nama dubbisnu irraa kunnee yookaan ammoo waan quraana macaafa kanarra hin jirre yookaan quraana kanarra hin jirre itti daballee miti kan nuti saba kana barsiisuu dandeenyu. Qubee tokkollee itti dabaluun irraallee hir'isuun gaarii miti. Keeyata quraana suuraa ati fidde sanarratti keeyata quraana lakkoofsa 11 irraa gaafa kaasnee dubbifnu kitaabonni garii fakkeenyaaf kitaabni sharhiin akka fakkeenya Dr. Muhammad Rashad Fahim barraa'ee inumaayyuu maqaa namticha akkas jedhee sana kaa'eetu dubbata. Kitaabni afaan Arabiffaatiin yookaan sharhiin hiikaan afaan Arabiffaa immoo bal'isee silaa achirratti nu dubbata. Namtichi sun eenyu jennaan? Namticha maqaan isaa Waliid bin Mughiiraa jedhamu kan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam balaaleffataa tureetu taa'ee xiinxalee quraana kana akka namni isaan irraa hin dhageenyeef jecha quraanni kun falfala nama biraarraa waraabamee jedha. Itti darbee maal jedha Rabbiin ganaa saqariin isan seessisaa jedhe. Saqar jechuun maali yaa Nabi Muhammad beektaa saqarii waan ta'e jennaan ibidda foon gubdee lafee hin dhiifne lafee gubdee foon hin dhiifne qaama namaa guutuu gubdu namticha quraanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhe kana ganaa akkasitti seensifna jedhee Rabbiin akkasitti dubbata. Kanaafuu nuti keeyyata quraanaa gaafa dubbisnu akkasuma macaafa fallee gaafa dubbisnu
maal gochuudha qabna qubee hirraa kutuu hin qabnu ni jedhe osoo ni jedhaa jiru eenyu jecha kana jedhe eenyutti dubbatamaa jira waan jedhu bifa kana yoo hubatte gaariidha siin jenna obboleessa keenya. Ayye gaariidha beektaati eenyu ni jechicha jedhe ammani koo wanti naa gallee jechicha eenyutu jedhee anamma kooti quraanni qulqulluudha bitiin fudhattu bitii isin ammani koo arrabsuudhaafis bitii amma namni koo maaliif nama hubatu ani koo waa hubachuu fedheetanii malee nama arrabsuufis quraana arrabsuufis miti laa kanan siin jedhaa jiru sii galee ala amma yaadati kaaftee gaariidha laa jecha tokko sarara tokko duwwaa fudhachuun hin ta'u beektaati guutummaa isaa sirriitti dubbistee hiika inni qabu guutummaatti fudhatta malee jecha tokko kuttee fudhattu sii galee sarara tokkorraa yoo kutte malee ati waaqayyo gaariidha sarara tokkorraa yoo kutte bar sarara tokkorraa yoo kutte beemati sarara tokkorraa kutte keeyyata tokkorraa guutummaa masaa dubbisiiti guutummaa masaa dubbisiitani koo eenyu ni jedhe namtichi jedhe immoo eenyu ni maqaan isaa eenyu fayyini immoo jedhamanidha amma koo kanan barbaade beektamiti amma dubbadheen kaane amman eenyu faa jedhe amma dubbadheen kaaneen jedhe amma sitti miin kaaneen siin jedhe achirra jiru kaa warra tinatti himte kun amma si himeen kaane iddoo sanarra hin jirani kaa warra ammatti dubbatte suni koo iddoo sanarra hin jiru waan ammatti dubbatte iddoo sanarra hin jiru namichi jedhe kun eenyu kan jedhu maqaa isaatii wajjin sitti himeen kaanee siin jedhe mamman namichi akka sedhaa jiru kun eenyu akka ta'e maqaa isaatii wajjin sitti himaan turre achirra hin jiru kaa eessarra iddoo sanarra namticha tokko jedhe hin jedhu hin dubbisneeti hin jedhe jedhee jiru achirra hin jedhe maqaa namaa hin dhoofne kaa maqaa namaa hin dhoofne dhahee jiraan siin jedhe maqaa namaa dhahee jiraan siin jedhe bar istinaa dubbisirra deebiti eenyu jedhe inni akkas jedhee waa'ee namaa dubbataa jira moo waa'ee namaa dubbataa hin jiru eenyudha inni akkas Waliid bin Mughiraa jedhama namtichi sun maqaan isaa Waliid bin Mughiraa jedhama maaliif Waliid bin Mughiraa jedhee achirratti hin barreessine barraa'ee jiraan siin jedhe barraa'ee jira in argineeti tafsiira afaan oromoo sakaan irratti barraa'ee jira tafsiira afaan oromoo kan Dr. Muhammad Rashad irratti hin dubbisneeti inni koo yaada namaati kaa inni koo tafsiirri sun koo yaada namaati yaada namaa miti yaada namaa maaliiti Ideoloojii inni barreessedha inni sun obboleessa kiyya. Inni koo ideoloojii miti kun waan qabatamaadhaan waan jiruudha bar waan qabatamaadhaan waan jiruudha kun kitaabarra jira bar kitaabarratti waan barraa'ee jiruudha bar waan yeroo inni jedhee fi eenyuun bukkeetti akka inni jedhe kitaabarratti waan barraa'ee jiru malee waan yookaan ammoo waan ta'innaadhaan dubbatamu miti. Anamani macaafa qulqulluu lala waan biraa hin barbaadu sii galee quraanas akkasuma quraanaan alas wanta biraa hiika biraa fudhachuu hin barbaadu namarraa jechuudha ammati waa baruu dubbii kana baruu barbaade namni kallattii isatti fakkaate yoo bifatti isatti fakkaate hiikuu danda'a wanta barbaade jechuudha sii galee rabti kanaafi waan isatti fakkaate hiikuu danda'a waan biraa hiikuu danda'a garuu quraana hiikuu hin danda'u. Quraana waan isatti fakkaate hiikuu hin danda'u sii galee. Maaliif hiikaree namtichi amma? Wayi uummata nana. Tasgabbooftanii nama barsiiftanii isin maaliif ofuma arrabsootti fiiddu warri ajalaalle warri koomentiillee waa tokko iyyuu isaan waa tokko ittiin baradamu waa tokko hin beekani waan ta'eef qamamuu malee qara'ullee hin beekani. Obbola Sonjee kennu fanii si deebisu waan feete keessa si deemte laagin amma dhufanii si barsiisuu hin jeeyitaa yoo barachuu feete afaan nagaatiin. Warra koomentiin jedhaa jira giifti. Ayi. Kanaafi koomentii dhiisiti barumsa dhufte waan ta'eef ustaasa duukaa dubbatta taraa eeggadhu amma immoo isaa irratti bilbilamee dhufu
Komanti disi. Komanti dubbisuu dhufte maati barumsa dhufte. Maali garee ma keessa miti warri komentii barreessu kun waa hin baranne isaan quraanii nama arrabsiidha. Quraan takka nama arrabsi yoo sin jiru wanti arrabsi takka hin jiru. Ati haqiiqa quraan irra jiru dubbadhu malee. Baay'ee komentiin baqata taanaan mucaa. Komentii namni barreessu inni si tataan sagaleen koo jira. Urjii sagaleen koo jira. Waaqayyo gaariidha kan jettu kun afaan Ingiliffaatiin. Komentiin baqata taanaan hin dhufin. Sigalee namni walitti qabame kun biyya tokkoo fi naannoo tokko miti obbolaa tokko miti saba daddaa biyya daddaarraa walitti qabamee jira.